dhaabbatutti birciqoo cabdee miilaan hagarra ijjattee birciqoon cabe sun hanga qaama kee keessatti sisaabatutti warran amanne keessa nuti ilmaan Oromoo isa tokkodha jechuudha. Hanga ibiddi sun mataan nu ba'utti jechuudha. Feesbuukiin mana barumsaa guddaadha. Nama wallaaladhaaf malee jechuudha. Garuu irra caalaan namooti Feesbuukii fayyadaman beektota odoo hin taane wallaaltota jechuudha. Anas dabalatee jechuudha. Warra uummata wallaalatu irra caalaa itti fayyadama. Feesbuukii kana liivii yeroo nuti waraabnu hedduun isaanii nu jala fiiganii ijoollee shamarranii nu arrabsan. Keessaan warri niqaaba uffata. Yoo warri niqaaba uffate jedhu amantaatu iteenaan jettan akka waan amantaa keessatti hin dhalatin yookiin akka amantaan kiyya islaama hin ta'in. Rabbii kee sodaa akkas ta'e maal ta'e jetti. Isin waan baay'ee naan jetti yaa maali ofii niqaaba uffattee deemti laala ofii naan arrabsitti. Komentii siisan jalaan dhaqee mucaan dhiiraa tokko dhugaa jetteen jedhaan boodarra immoo bayaniit isaanuma lamaantu duubaa walirra bilbila. Jaruma lamaantu wal jana jechuudha achi bahanii anaan akkas jedhanii miti wal argatan beeyte jaarsaaf jaartii hedduutu wal argate beek. Ka umriin dheeratu seen ana badduu fakkeessiteen na arrabsiti isaan immoo wal argatanii jiran jechuudha. Ijoolleen dhiiraa takkittiin isii badii takka hin qabu. Rakkoon takka ijoollee dhiiraa biran jiru jechuudha. Rakkoon guddaan kan jiru ijoollee shamarranii bira. Beeka ufii keessanii keessaanuu ijoolleen niqaaba uffattan. Shariyaa islaamaa kalalaa godhattanii shariyaa islaamaa islaamummaa xiqqeessitanii sobdanii niqaaba uffattanii biyya arabaa kam keessa biyya kuweet kana keessa eenyutu arabni niqaaba sii hayyamu takka kasii hayyamamu hin jiru jechuudha. Ufii keetiin niqaaba uffatta niqaabni ati uffattu ila sheekotiinis keessa jiraachuu ni dhageessani yeroo baay'ee waa'ee niqaabaattu haasama. Niqaaba ija godhachuu miti niqaaba onnetti godhachuu si caala beeki. Irra caalaan niqaaba ijatti godhachuu miti. Niqaaba warri uffatee deemu hunda odoon taane irra caalaan isaanii jechuudha. Warrootiin niqaaba uffatu warroota wannan taane dalagan keessa isaan sadarkaa tokkoffarra jiran jechuudha. Biyya arabaa keessatti waan ofii kiyya argee fi jara kanneen na jaalattanis na jibbitanis ana humaa naan gootan ani qulqullinna kiyyaan karaa rabbiitti ta'ana jechuudha. Sini galee niqaaba uffattanii niqaaba jalaa maqaa niqaabaatiin baay'inaan shamarran maktaba keessa dalagdan keessaanuu jechuudha. Baay'inaan shamarran maktaba keessa hojjettan maal hojjettan niqaaba uffattan. Eenyutu niqaaba isinii hayyamee dallaalummaa hojjedha isiniin jedhe. Eenyutu niqaabuma sanuu dallaalummaan humna namaa mana taa'a nyaadha isiniin jedhe. Ijoolleen mana kuweeti keessa dalaydu wanta takka illee hin taatu. Niqaaba uffattee niqaaba uffachuu baatte wanni takka miidhaan irra gun jiru. Ijoollee raasaa balleessaa jirtu maqaa keessaniin ijoollee dawlaa arabaa walii qabanii kan nu arrabsan sababa isin warroota keessaanuu shariyaadhaaf dhuftanii biyya arabaa keessatti WhatsApp irratti amantaa barattan Facebook irratti amantaa barattan ijoolleen kiristaanaallee hedduutu jira amantaa musliimaa fudhatee akka nu caalaa itti fayyadamaa jiru hedduutu jira. Sini galee amantaa keenya kan rakashiise eenyu yoo jenne isinuma warruma niqaaba uffatu jechuudha. Warrootiin zinaa dalagu biyya arabaa keessatti ijoolleen niqaaba uffattu sooshaal miidiyaa irra namni sii beeku hin jiru. Niqaaba uffattee bakka barbaadde ooltee galti. Bakka fedhii abbaa isii ooltee galti isa jala dhokatti jechuudha. Baay'inni isaanii niqaaba warri uffatan warroota shariyaa islaamaatiif uffate odoon taane warroota shariyaa islaamaa diiguudhaaf uffate. Akraarii fakkaatanii isaan malee tooyidni hin jiru isaan malee warra rabbi hin jiru profaayiliin keessan quraanaa profaayiliin keessan ijaabaa profaayiliin keessan niqaabaa profaayiliin keessan uffata lafarra dheeratu uffanni lafarra dheeratu keessan uffatan hidhaa oliirra malee hidhaa gad isin hin darbu. Gadi baatanii jennaan niqaaba ofirraa fuutan isin ija godhatan malee niqaaba keessan lafa keettanii abbaa barbaadanii wajji deemtan jechuudha. Biizinasa guddaa hojjetan kana ifaan bilisa hunduu ni beektu jechuudha. Dogoggorri takka ijoollee dhiiraa bira hin jiru. Dogoggorri ijoollee dhiiraa bira dogoggorri takka hin jiru jechuudha. Ijoolleen dhiiraa eenyu mana kuweeti keessa sitti dhufu. Eenyutu mana arabaa Saudi Arabiyaa keessa sitti dhufu. Eenyu Dubaayin keessa ijoolleen dhiiraa araba sodaadhaaf safara kee geessu. Namni cabsee itti dhaqu namni keemaa mazraa deemu ijoollee shamarranuma jechuudha. Maqaa keessanii nuti walii qabamnee arrabsamuu kan barbaachisee maalidha? Ijoolleen dhiiraa ammallee qabsoo keessan itti fufa. Duubatti irraan deebina shamarran abbaa feete ana maan taane qabaatii ejjiba finjii poosta na godha suuraa kiyya sooshaal miidiyaa irratti. Isinii galee wanta kana waadaa isinii seena. Maaliif jennaan ati yookiin jaalallee qabda
yookiin abbaa warraa biyyaa qabda yookiin abbaa warraa asii qabda isa san lafa keette dhiira biraa bira deemu orgamuu qabu wanti kun jechuudha. Isa sanas keette odoo isaa siin jaalalleen isii bira jiru yookiin inni gabbara 1,070 biyyarra irraa kafalee nikaa hidhatee odoo inni taa'u isiin kabira hojii finxaaxee lixxe. Obboleeyyan sanii walitti buusti. Ilmaan obboleeyyan sanii ka wajjii hojjetan san walitti buusti. Ijoollee shamarranii akkamiin birrii argannaa? Akkamitti gubannee jiraannaa? Nu dhukkubu mana yaalaa dhaynaa mana yaalaa dhaynoo maaltu nu kennama baana doolii achitti. Hanguma feeni mana yaalaa yoo nu geessanii jedhan maaltu nu kennama? Isa isaa fudhannee odoo fayyaa kennan argatin hojii mana arabaa keessa hojjanna jechuudha. Isinii galee garuu akkatti hojjataa maa maqaa kenna wal balleessina. Maqaa Oromummaas maa cabsina? Amantaa kennallee maaf galaafan? Wanti nuti akkatti namni hin ifaajaa hanga namni ijoollee doolaa arabaa guyyaa barbaannu be hanga feene yoo taane warra Ameerikaa keessa jiru caallabe nuti hojii nutti ulfaatu. Ganama lafaa kaanee shaawarri seen galgala galu shaawarri seen hojii kenna xumurree hanga fedhe guyyaa hojii nutti ulfaatu kabajamnee jiraanna jechuudha. Isin galee gara mana kurfaa kennaa ka galu taane mana kutaa kenna kan ribaati yoo galle nuti kabaja guddaa qabna. Kabaja guddaa qabdu san maaf irraa fuutee ijoollee dhiiraa bira dhayxee ijoollee dhiiraa galaafatte. Ijoollee dhiiraatis maaliif hamaa goota? Abbaan barbaade sirratti bilbila nama miliyoonni sirratti bilbila. Abbaa barbaade si bilbilti ijoolleen dhiiraa akka barbaade si bilbilti. Yoo jinaasa'uu barbaade kolfii sobi bakka si galaa miti irra darbi. Waan inni fedhe yoo barbaade siin jedhe kolfii taphachi san bira sittaa sin darbiti ijoollee. Eenu dhiirrillee yeroo ammaa kana kan giddi waa nama godhu tokko illee hin jiru. Mana Kuweeti keessaa si baasu yookiin mana Dawlaa Arabaa keessaa si baasu dhiisi qaamaanuu yoo bira dhayte fedhii keeti malee fedhii ijoollee dhiiraati miti. Kana nyaaduu irratti dhugi jechuudha. Kana badii guddaa kan qabu ijoollee shamarraniiti jechuudha. Nuti maqaa keessanii maqaan kenna maa bada odoo halkanii guyyaa nuti man inni. An kanaan dura ijoollee dhiiraa dhugaa rabbii hanga namni hanga koo ijoollee dhiiraatitti aaruun jiru. Maaliif wannan isaan jibbuuf? Sababni ijoollee dhiiraa jibbuuf maalidhaaf? Sababa ijoolleen dhiiraa shamarra yoo isin mana arabaati rakkattee baatee bira dhaytu maammiidhaa irraan kan jedhu ijoollee dhiiraa baay'een itti aara. Bas baay'ee tokkoon itti aara. Maaliif waan biraatiif miti akka obboleeyyummaatti isaan jaalladha. Sababa ijoollee shamarranii yoo baqattee itti dhaytu maammiidhaa irraan kan jedhu. As deebii immoo yeroo duraa kanaan aaraa ture. Sooshaal miidiyaa kanarratti erga bahee ani viidiyoo waraabuu ture. Akka malee na arrabsiti shamarris dhiirrillee maal rakkoon isaanii kan jedhu mataa kiyya keessa na deemu. Garuu amma ijjiba finji jechuudha. Qabamtanii ifaan bilisatti suuraalee shamarran niqaaba uffattu ani na kan beekuun qaba. Warra niqaaba uffatee akraarii uffakkeessee waa hunda qabu. Ulamaa guddaa uffakkeessee warroota haasa'u nan beeka ijoollee shamarranii. Ani arraan tana odoo waan tokko kan wanni narra shakkamu kan jiraatu taate lubbuu kiyyaaf as bahin dubbadha. Biyya Arabaa keessa namni isii ayyameetiin isin kan niqaaba uffatu si galee uniformii uffanneetu surree hojja affannee dalagna mana Arabaa keessa biyya Kuweet keessa surree uffatanii dalagaa walla guyyaa guutuu isin galee isin garuu profaayilii irra footoo kaa'u. Arabdoota keessa jamiyyaa yookiin suuqii kana keessa uniformii surree godhatteeti deemaa oolu. Shari'aan isin asirra sooshaal miidiyaa irra as baatee niqaaba godhattuu fi shari'aa hannaati malee kan diinii islaamaatiif himi. Bishaan ila abbaan sheekota ittiin na caqastan hundi keessanuu kana ifaan bilisa beekuu qabdan. Tasheekota jala teemtee ustaazonni waa waaqootu maashaallah jettu hundi siitu maashaallah sobaati. Takka wal beeyna jechuudha. Takka wal beeyna nuti. Isin galee yeroo hedduu rootiin keessanuu profaayiliin keessan profaayilii niqaabaa dalagaan keessan dalagaa biraa diinii islaamaa irratti kan taphatan jechuudha. Isin odoo isin arganii suuraa keessan maxxansuu miti jihaada isinitti bayan. Jihaada isinitti ban jechuudha. Waan nafeet ilaa ani wanti nama sodaadhu. Wanni ani sodaadhu. Nama hin sodaadhu. Nama nan kabajaa nama nan jaaladha. Rakkataanis na biratti harkatuun barbaadu. Abbaa fedhe haa ta'u. Atta ilma Oromoo dhiisii Amaara yoo taate na biratti haa dheebettu na biratti haa rakkatu hin barbaadu. Si galee abbama fedhe haa taatu ilma namaa takka ilma namaatitti. Abbuma fedhe ilma namaati jechuudha. Insaan hunda isaatu anaaf tokko. Garuu kana isii kabaja. Sodaata akka hin qabu. Araba feete maan taane na ajjeeste asiin natti dhoofte duubaan na keessaa baasti malee hin sodaadhu. Garuu nan kabaja. Kabaja guddaan isaanii qabu. Beektee? Maaliif?
nuti ijoolleen shamaraa jechuudha mana arabaa keessa hojjennu ijaazaa odoo jechuu baanne ala bahuu odoo baanne arabni si jaalata si kabajji wallaahi ani mana yeroo kana amma keessa hojjedhu kana keessatti kabaja guddaa naa qaban kabaja guddaa jaalala guddaaf naa qaban sababni isaa maalidha ijaazaa isin argitaniif miti isinitti himuuf odoo hin taane barnoota ijoollee shamarran irraa fudhattuuf dubbachaa jira ijaaza jedheen dubbadha sigalee ala deema jedheen dubbadha suuqii yoo deemuu barbaanne isaanii wajji deema sababni kana ta'e maalidha hiriyyootan qabaa fira kootu jira as keessa bira dhaquun hin danda'e sababni ani bakka san dhaquu dideef maalidha hojjettani arabarraa kabaja argachuu malee obboleeyyan koo yookiin ilmaan oromoo kan biyya kana keessa jiran jibbeetii miti sinigalee akka firaatitti dhaqee gaafachuu wanni ani diduu taa'uuf yookiin bakka iidaa tokkotti ijoolleen biyya koo keessa jirtan hin beektani wanni ani bahuu diduuf yeroo iidaatis jibbaa keessaniif odoo hin taane jibbaa namaatiif odoo hin taane arabni na haa kabajuuf sigalee ani nama biyya qabuu miti arabni na haa kabajuu malee bahuu jibbeefti maaliif arabni gaafa lama sadi odoo atu kan baatu taate shakki guddaa sirra keessatti tokkoffaa maaliif si shakkiti mana ofiitiif si shakkiti ati baatee deemtee jennaan mana ofiitiif si shakkiti siifii miti sigalee ati ala baate jennaan araba biratti ati dhiira soqxa jechuudha ala baate jennaan biyya arabaatitti ati nama dhiira soqu keessa isa tokko sin amantu abadan ati jumaa yookiin ji'a tokkotti yoo kati baatu taate dhiira soquu deemti jetti malee yookiin adaadaa ofii yookiin eessuma ofii bira deemti wanta akkanaa sin jettee sin amantu arabdoonni sigalee gaafa ati deemtee hoo yoo deebite yookiin abbaa warraa isiitti si shakkiti yookiin ilma ofiitti si shakkati arabdoonni kun dubbii jiru jechuudha sinigalee garuu nuti ijaazaa baana kaan jenna ufumaa kenna ummaanxinee araballee badduu isaan goona jedhu ufumaa kenna arabdootallee badduu isaan goona arabni hojii yoo ati hojjatte amala gaarii yoo qabaatte si caalan sigalee si jaalatan garuu isaan bishaan gabatee irraati yeroo tokko sitti garagalan jechuudha baay'isanii si wajjin jiraatan sitti garagalan haa ta'u san situuf kabachisiisa jechuudha sababa kennaan kan layxoo eenyuun bira shamarran amaaraa laala namni akka shamara amaaraa duriyyeen hin jiru kashlabboonni guddaan ijoollee amaaraati jechuudha ijoollee habashoota eenyu wajji jiraatan dhalataa biyya isaanii tokkotti hin dhiyaatan dhalataa biyya isaaniitti hin dhiyaatan muraasa yoo ta'an malee warri isaa wajjin deeman hindii wajjillee deemti kuweetii masrii soorii warroota yaanii qabeenya qabu kana wajji deemti har'a kaani beeku yookiin xiqqaatee nama meeqa shamarran 500 ol ta'uun ni bala biyyoota kana keessa kan jiran shamarran abashaa jechuudha kan manni isaanii finfinnee keessatti arabdoonni ijaarteef kan mana isaanii finfinnee adaamaa keessa ijaarame kana hawaasaa keessa ijaarame ijoollee amaaraati jechuudha abbaa warraa isaanii kuweetii ta'e abbaa warraa isaanii arabdoota ta'e jechuudha nuti immoo kanaa miti kan itti dhaynus kennumaa ka itti dhaytu sun kennammoo si dallaaluuf si waamu malee si fuudhuuf miti hojii kee ragaa bilisaa wajji si qabee sooshaal miidiyaa poostii si godhuuf waan ati dhaaban qabneef si galee dalagattus shamarran abashaa maaliifi qaamu fiitis gurgurtu birrii ofii qabatti atiin intalli teenna maal goota birrii kee qabattee itti dhaytaa birrii keellee sirraa fudhata maalummaa keellee sirraa fudhate harka duwwaa gasidhiis si galee odoo ati nama amanamaa taate odoo ati nama abdatamaa taate birrii kee sirraa fudhate sooshaal miidiyaa poostii si godhu waan ati 2 3 4 wajja haasoftuuf waan ati 4 5 sobdee walirra yaamtuuf silaaluuf aslaala argaa jechuun fidee poostii si godhu sooshaal miidiyaa raga sidhiisa malee rakkoo biraatiif miti isinii galee sila kana ta'eef jechuudha abbaan feeti waan feete jechuu hin dandeessa kanaan duras dubbadhee jira ammallee ijoolleen dhiiraa saaxiluu shamarranii itti fufaadha saaxila maaliif maqaan keenya walitti nun badu hin dhiisina sobdee ta'isiin safara keessa deemtee wannan taane olii gad isiin ooftu ammallee saaxiluu isaaniitti fufa keessaanuu shamarran maktaba keessa jiru isin galee hin jirti ijoolleen teenya kan biizinasii dalagan odoo beeynu walii irra dabarre odoo maa beeynu walii dhoysine jechuudha waa wallaalee irra dabarreessina hin jirtan as keessa biyya kana keessa ijoolleen an beeku ijoolleen biizinasii dalaganii jirtan isin galee abbaa argitan bakka argitanii suuraa isii qaba poostii godha nu hunda walii qabdanii nu arrabsina nu hunda keenya walii qabdanii meeqatu iyyuu hirriba ofii dhabee yookiin maasha isii malee kan dalagdu meeqatu jira
maqaan keenya wali qabamee nun arrabsa ani ijoollee dhiira ammarraa eegalee baay'ee na gammachiistan baay'ee isiniin boone baay'ee tokko isiniin boone waan takkaaf yani waan takkaaf namatti rifadhaa waan xiqqoodhaaf immootu nama kabajalleedha maaliif isin kabajuun fi suuraa san fiddanii social media kanarra gallakkisu baay'een isin gammade qoricha isaaniiti jechuudha yookaan baratanii ufii isiitii isin dhufte malee isin biran dhaye argaa keeyyatti waan feete jette kun hojii keessan ifaan bilisa isin asaaxiltu ijoolleen dhiiraa ammallee wanni isiniif gadi jedhu hin jiru an isinii galee kanatti aansuun immootu tibbana jechuudha misraaq waa'ee shamara biyya alaa peejii liyaashoo fi sukkaaree peejii irratti dubbattee turte shamarran biyya alaa kan liyaashoon jalatti komentii kennanii ilmaan oromoo arrabsan jettee dubbattee turte jechuudha bakka isiin kanarratti dubbattetti misraaq irratti duulli cimaan banamee ture jechuudha ijoolleen habashoota kennallee oromoon ka afaan sanuun beeyne amaaraa wajji ulee qabatee fiigaa ture isiin kan jette shamarran peejii liyaashoo wordofanii fi akkasumas sukkaaree peejii hordofa warroota biyya alaa jiran jiru kana lafa keettaniiti isin immootu dhayxanii isirra duuluun qabdan misraaq kalee hanga feete waan feete jettee nu arrabsite waan feete hajatu yeroo baay'ee suuraa koo jijjiirte yeroo baay'ee na arrabsite hedduun isaanii jechuudha isiin arra oromootaas deebitee oromoo wajjin dhaabachuun anaaf gammachuu guddaadha jechuudha baay'ee natti tolee jira tibbana torbee kana keessa jechuudha baay'ee na gammachiiste ammallee jabaattee taafuftu isiillee komentiidhaan dhayxanii arrabsinaa wajjin dhaabadhaa haamilee isii kennaafi habashoota keessa seentee maalummaa habashaa argitee kaatee keessaa baatee jirte dhaqaa isii wajjin dhaabadhaa isiidha haamilee kennaafi akka ilmaan oromoo wal jajjabeessinee tokkummaa keenya haa cimsinu wannan taane social media irra gallakkisnee wannuma argine irra wanyaachuun bu'aa keenya nuuf hin qabu isin galee waan tokko bu'aa tokko nuuf hin qabu arallee kun kana jedhe arallee suni kana jedhe arallee kun jedhe maaliif nu taphatan jedha laala maaliif wanti tokko social media irra gapposti godhame arra waa'ee balu barnoonni kennan xumuramu jechuudha haga yoomii yookiin ganaa waggaa 12 baranna jechuudha nuti isin galee barreen gaddaa gola tokko seenne ganaa gola 12 baranna jechuudha arras kunis karoora haaroo gasii buusa isuma komentiidhaan wordofne isuma arrabsaa oolle jechuudha hojii bakka arraba irraa gurree karaa hojii kennaatti karaa karoora gaarii xiyyeeffannaa kenna diinarratti haa goonu ebalu kana arginee jirra kaa kunnu nyaachisuudhaaf guyyaadhaan karoorri bahee gadi ba'a gaafa nama arrabsu san gaafa nama gosaan nama arrabsu san irratti nuti komentii laatiin nuti bira dhaynee isa san garagallee laalee warra xiinxalaa taajabbii jedhuuf yoo nuti komentiin kenniniif abbichi xiinxaluu fi taajabu sun ifumaa isaatii itti dhiisaa deema jechuudha sarara takka barreessitee kolfan dabarsu anama viidiyoo waraabuun barbaanne duras jedhee jira viidiyoo waraabuu barbaadee odon taane dhimma shamarran biyya alaati isinii jenneen arrabsamu isinii jecha nuti wanti nu arrabsaniif hin jiru jechuudha balaa keessaniif ani social media irra bahe akka barbaade ta'u mirga qaba ani isin galee bas naman tuqini waan tokko namaan hin jedhini akka keessan anaaf social media jechuun fira kiyya si galee warra koo keessatti argaa lammii koo keessatti argaa obboleeyyan koo keessatti argaa ana social media mana kooti isin galee warrootiin social media nama facebookidhaan viidiyoo waraabu arrabsaa ofii keessanii viidiyoo koolii ofirra bantanii ufsaaxilaa ooltan jechuudha keessaanuu iimootti fayyadamtanii iimoon hojii guddaa isinirratti hojjeta riikoordii argitanii riikoordiin hojii cimaa isinirra hojjeta viidiyoo koolii isinif bilbilanii odoo viidiyoon koolii sun lafan bu'in bilbila biraatiin kaameraadhaan duuba isin waraabdi ijoolleen dhiiraa kana beeka iimoo of jala kaasta yeroo heddu ofii keetiitti qaayidaa si wajji haasayaa inni viidiyoo bilbila biraatiin si waraabu ufii keessanii uf saaxiltan jechuudha ufii keessanii nuti omaan ta'u ani yoo hanga fedhe abbaan fedhe waanaan jedhe ufitti amanummaadhaan dubbadha isinii galee ergaa namaati isin dabarsu waan na fakkaatarraa haasaa isinii galee sila kana ta'eef ufii keessanii uf kabajaadha maqaa keenya nu balleessina nuti dadhabnee butunnee hojii arabaa hojjannee Facebook irratti yeroo hojii fixannee hargalfachuu barbaanna waalaaluu barbaanna kolfilee taphachuu barbaanna gadda keessa baay'ee turre waggaa baay'ee hirriba keenyatti dhabnee dhimma oromootiif yeroo baay'ee miidhamne jechuudha isin galee nuti bakka san yookiin komentii gaarii ilaallee sammuu keenya bashannansiisuu barbaada yoo social media irra gabbaa'een
كول عرب سمالة كول تكيس سمالة كول فوجي سن أجر إرجوعات وقوتي جتو كان هوندا كيسا بلان الربا كان إلمان ورمو تنجه قلتولي كيما كيسا ديمتو في قلتو مكانا كيسا تجولي إيرا ديمتو جتو سبب كيسا نين الرب سب بس كايو من أباني في مالي وجيد تنقلي جال اللي يوكي قبات تكو جندرات كايو من أباني مالي وجيد أب بجارفني كايو بجابات سن قفرت تين اللي وجه يوسي برباچ سي واي ورمو رت يو برباد واي جاللا فيسبوك رقاب مرغكيت وان برباد فيسبوك ردبچ مرغكيت يو جالله كي قبات إسا وجزرات إسا غاتي إسا رجتي غنا كم برابر ديمتا إن شاء الله فيديو سي ورابي غسديسو دونتان سي ققلي غسديسو كم إيريوتا تان ققلاي سي غلكيسا كان دبي أجلسني أنا فيسبوك رتين باسن إنجربي مرجع كي أنا فيسبوك إنكيا أسرت أنا سيجله نمني أفرط ما وجهه هاسا إنجا أنا سيجله نمني والجالة شو وانتجرو الدمبو ونس والنجرو of kabachi sisu dammo deemtani gaafa dhiirri tokko isin gallakkise isa sammiidhu jecha dhiira bira farda yaabbattanii deemtan isa immiidhamu dhiirarraa maaltu bayaa dhiira maaltu samiidha wanti dhiirtirraa miidhamu takka illee jiru si isa fakkeessitee isa gattee olii gaffiidee bakka san dhaqxee achi dhaqxee yookiin jijjiirama tokko argisiisa jettee deemtu malee isaan dhiirarraa miidhaan takka qabu sirra miidhaan gaa baga odoo dhiira ta'ee jiraadhe anu akka carraa ta'e kanatti hafi gaafsana Mama,
Bye. Jabaadha Oromootiya akkanatti biyya ormaa keessa gubannee biyya ormaa keessatti faajnee yoo achi kaanee maqaan keenya nu badu baay'ee nama gaddisiisa beeka baay'ee tokko nama gaddisiisa laa namni biyya ormaa keessa taa'ee ifaajee gubatee waa meeqa ta'e achi ka'ee immoo maqaan isaa baay'ata jechuudha sini galee kunis kan nubbaasaa nuti waa meeqa taanee waa meeqa miidhamnee waa meeqa keessa dabarra beektanii garuuyyuu dadhabnee yoo jenne bakka tokkotti qubatuu qabna beeki maaliif gabrummaa meeqa baataa deebinee immoo maqaan keenya ijoollee biyya arabaa akkatti nu jiraannu dobee kan taate namni maqaa ijoollee biyya arabaan kaasu waa meeqa dandeenyee keessa dabarreetti araba ni beektanii kayoo daa'imni lama sadi mana keessa jiraatte mana akka fishkaati keessatti fajjaramu akka boombii wayii keessa dho'ete dhiisiise san gara kana hunda isaa dandeenyeet keessa jiraannee amala isaanii dandeenye yoo isaan iyyammataa qaqqabanne yoo isaan nutti fuula itti seeqachaa sini galee waa baay'ee keessa dabarre jechuudha qormaata hedduu keessa dabarree jiraanna garuu yoo achi kaanee nuti immoo ijoolleen dhiiraa na bilbiltee nafsiyaatii qaqqabuu dhabee ka'ee xishaa keessa kutee bakka barbaade odoo dhaqee ofiin deemu poolisiin na qabe yookiin immootu yoo suuraa kiyya viidiyoo waraabanii sooshaal miidiyaa irra poostii ganna godhan hagam natti dhagama ani baay'een gadde wallahi ani baay'een gadde maaliif gadduun kiyya akkamitti nuti akkana gubachaa dhaqnee ijoollee dhiiraa bira dhaqna yoo abbaa warraa kee ta'e marhaba rakkoon qabu abbaa warraa kee yoo ta'e dhaqi bira deemi rakkoon qabu namni irraa si dhorku hin jiru garuuyyuu bakka ati nikaa isarraa hin qabne bakka waliin dhufiisa tokko hin qabnetti kaatee ufumaa keetti bira dhayxee wallahi nama gaddisiisa suuraalee shamarran meeqaatu qullaa isaanii gallakkifamee sooshaal miidiyaa keessa jiru ijoollee meeqa suuraa isaanii gadi jigee sooshaal miidiyaa keessa jira maaliif kana ta'e maal amantee dhayxe bira maal naa godha jettee amantee qaamaan bira dhayxe nikaa irraa qabdaa wanni si walitti qabdan jira hin jiru jaalala wali qabdan jaalalli si qaba akiid namaa miti bineensa ni qaba jaalalaan qabamuu dhabdeeti jedheetiin garuu amanamaa ta'uu qabda waadaa walii galuu qabda waadaa rabbis waadaa namaatis maatii keetillee waliif fiddee waadaa walii seenuu qabdan jaalalli isin qabu odoonta inni qabamte garuu iyyuu maqaa keessaniin nuti arrabsamuu hin barbaannu nuti maqaa keessaniin mataa gajjechuu hin barbaannu ani galee maaliif maqaa waliin nuti qabamuu qabu shamara takka yookiin tan heerumuu barbaaddu yookiin kan abbaa warraa biyyaa si eegu hamilee isii dhooftan ijuma sanii ilaalama jechuudha yeroo tokko inumaan yaadatama ijoolleen karaa Finfinnee keessa jiran shamarran biyya alaa hin fuunu kan jedhan beeksisa baasanii turani maaliif sababni kan ta'e sababoota akkanaa kanneen isin galee sababa biraatiif himti sababuma amma hojjetamaa jiru kan isin galee kana sila ta'eef nuti hundi keenya jabaannee hojii keenya irratti dandeettan nikaa wal godhadhaa keessaanuu ijoollee naannootiin ala hin deemina yoo arsii taate an oromoo addaan qooduuf miti borullee walii mattan isin galee yoo arsii taate arsima biratti heerumu yoo wallagga taate wallagga matti si galee hararillee yoo taate kama harargeetitti heerumu sababni maalidhaaf walii mattan boru maatii keessantu ijaa wal arga isin galee kana jala ba'uuf kana isin barbaachisa nama beektu si barbaachisa nama maatiin kee beeku waan fedhe yoo si ga'eenni boru akka gumaatiitti ilaallama waan akkasiisa yoo maatiidhaan wal beekee wanta akkasii sirra dalage si beeke galee kana sila ta'eef halkan gaarii isiniif haa ta'u amma ijoollee irratti yonna jedha maqaa wal balleessuun bu'aan ofiin kennu natti fakkaata